haadha goota haadha kakuu har'a boonsite addunyaa kanarratti akka har'aa kana gammadeen beeku jechuudha. Nama anaan imimmaan ku akkana na xaraksiisu dhaqxee imimmaansaa irraa kana xaraksiiste. Ani maaluman jedha maali si badhaasu maaluma si badhaasu yaa rabbi ana kar'a gammadee jireenya kiyya irratti gammadeen beeku. Sabboontuu warraa ukkee naa kaasuu isheetti sabboontuutti likkii ishee naa himuutti. Ani garuu icciitii sabboontuu kana jechuudha sirriitti gadi fageesse qulqulli godhee nan beeka ture. Garuu jechuudha harkarran qabadhee dubbachuu harkarran qabadhee jechuudha. Harkarra ishee qabadhee Fayyoon har'agaa mataarra dhaabattee haati dhiiraa haati goota kana fakkaata kanatu siif malette sa kanatu malaafi wanti Fayyoon jette immoo tokko soban qaba. Icciitiin kun ana biras asuma jira jechuudha. Sagaleenis ni jira, suurri bocorree sunillee ni jira, kaargoon deemame sunillee ni jira jechuudha. Inni guddaan immoo ganama viidiyoo isin ejjedheen ture jechuudha. Ganama sana innis achumaan yeroo sagalee naa qabu kanallee natti himee ture jechuudha. Inna ajjeesa abbaan manaa kiyyaa akkamittan gara biyyaa gala amantaa daheeffachuudhaan inni haasahaa turte no never isa kana dubbiin irra dubbachuu isan irra utaalee darba afaan tuna saamsame jechuudha. Amma immoo erga baatee immoo itti cabsuudha ka itti cabsina ka kana booddee immoo tokko tokkoon yaasne fiduudha. Icciitiin abbaan manaa ishee natti himes isa kanadha jechuudha. Ajjeeseen lafa ishee kaa arguma isheetillee hin fe'u jedheera jechuudha. Anis ganama icciitii baay'eetu jira. Icciitii kanan jedhamnetu jira. Mee maalumaafuu na eegaa kanan jechaa ture isa kana. Waan biraa miti isuma kana ture. Innaa Fayyoon immoo haati gootaa kun naa baafte jechuudha. Fayyoo jechuun xiixiidha bar rasaasa amma jarri ittiin nukuleerii moo maal jedhan bam jedhu sana bam goote Fayyoo baguma si fuudhee dhugaa waaqayyoo jiraan baga si fuudhee jiraa mataa dhiiraa dhugaa waaqa mataa dhiiraa kunoo dubartiin dhiira cimaa biratti cimtee argamti jechuudha. Kunoo waan fe'e yoo ta'e duubatti hin deebitu maal yoo ta'e illee bakka wanti ishee irraa fokkisu hin jiru, wanti duubatti ishee deebisu hin jiru, wanti ishee qaanessu hin jiru. Bara teknooloojiin itti baay'ate kanatti kan isheen mucaa Saa'udii irraa fuutee galtee mucaan kan kee miti jiraanii kana fakkaata ijoolleen kee kana fakkaatti bifti keessan liyyuudha jetteeni. Barri kun bara teknooloojiin itti babal'atedha. Sekendiif daqiiqaatiin iyyuu adda baafachuun ni danda'ama jechuudha bara kana. Kanaafuu isheen illee jechuudha Fayyoo diiguuf turte. Fayyoon immoo garaa ishee keessa jira jechuudha. Wanti kun takka ishee jalaan banne. Kanaafuu na gammachiistee jirti. Mee namoonni baay'een keessan jechuudha nama jireenya namaa diiguuf tattaafatu keessatti hamilee akka kanaatiin ofirraa deeffatan irratti nama deeggartan abee goota naan jedha isinillee. Anillee xinnoo tokko bakka hin jira miti. Gootallee miti ani badaa deeffachuu kanan danda'u ammatti cabsuu jammareera. Garuu yoo naa milkaa'e kana boodee tokko tokkoon sanumaafanii yaada kootti ganamaa naniisisa. Isa isheen irratti yaadde kana isa isheen gabaa koo cabsite kana naniisisa jedhee yaadeen ture. Hiniisisu garuu hiniisisu. Immattan poolisii sumunii tokko laa'ee haqee hiisisuufis hin qabu. Maaliif bakka karaanuu naa tolee jechuudha. Karaanuu naa tolee dubbiinuu gadi babbaate waan ta'eef isheenuu hamilee dhabdii sichi gara biyyaa galuullee yaada keessan gootu jechuudha. Kanaafuu wantichi naa milkaa'ee jira. Tsalootii go'een jira. Takka ammoo yeroo yaadu nan dhiisaa fi abbaa manaa ishee fa'a. Yoo isheen duubatti deebitee yaada ishee jijjiirrattee deebitee bakka hin jira miti. Namni tokko gaafa dogoggore deebi'ee yoo dhiifama nama gaafate kana immoo gara laafettiidha barraan garaan laafa dhugaan siniin jedhe. Garuu kanarratti imimmaan naa bu'uu dide malee
baay'ee tokko faa garaan laafan ture nan boo'an ture imimmaan kiyyan dhangalaasa waan fe'e yoo ta'eyyuu innaa garuu kanarratti imimmaa miti ufuun imimmaan iyyuu narra dhufuu didde maaliifi harkatu harka dhiqaka harkatu harka dhiqa harkaan abidda dhalte kana harkaan ofitti fiddee jechuudha erga isheen itti fiddee immoo itti fufnaa hin boolchisna gaaf tokko Fayyoo boolchisa gaaf tokko anatu boolchisa akkasitti gaa gilbit goonee lafa keenyaa jechuudha hin hiisisu dhiiseen jira kaansel godheen jira hin hiisisu ani kana booddee ammoo namoonni baay'een maa gochuu gidduu isaanii galtee siin maaltu si galchee gidduu galtee jettanii ani lafaa ka'ee gidduu hin galle akka nama miidiyaa tokkootti akka nama miidiyaa hojjetu tokkootti gaafa Fayyoo fi ishee wal lolan jechuudha akkuma nama tokkootti amma viidiyoo baay'ee yeroo ani sabboontuu an arrabsee viidiyoo hojjedhe namoonni baay'een immoo narraa fuudhanii hojjetanii jiru nama baay'eedha anis akkasuma gaafa sabboontuu Fayyoon jalqaba irratti wal lolan Fayyoos sanyii gootaa dubartii cimtuu galtee fakkeenya nu agarsiiste haala jireenyaa nu barsiiste isheerraa baranne hamilee nuu taateen jedhe ammoo sabboontuu anis immoo dubartii cimtuudha gootadha hedduu hojii ishii jaallatti nama hojjetee jijjiiramu'a nama hiyyeessa gargaaru'a jedhee jennaan maatti dhufte jettee lakkoofsa koo barbaaddattee dhufte kan ukkeen irraa kaase ishiidha jechuudha malee guyyaa sana waan ani balleesse tokko yoo jiraate maalan jedhe beektu baddaa jaarsu yaala gagibee walaa nyaatu maaltu na dhibee je'een je namni yeroo wal lolu taa'ee aggeeffachuu ilaaluun natti tola garuu yeroo warreebuu jalqaban immoo ka'ee baqadhana sodaadha onneen qabuun jedheeni kanan balleesse jedhame kunoo ishii kana jechuudha sanumaan akkan isheen lakkoofsa koo barbaaddee dhufte kuni mataadha kuni lukadha kuni kana jette kaasinii galabachuun keessa deddeebi'uun maal godhaa akkas jettee narratti jetteenaan isan booddeen itti cabse ga'anii hin beektu gaa habeen naman tuqxu bar naman tuqxu naman kabaja baay'een nama kabaja baay'een iddoo namaa qaba namoonni baay'een keessan immoo abee kuni sirraan eegamu sirraa barumsa arganna ati nama akkasiiti nama baay'een keessan ija jaalalaan na ilaaltu dhugaa waaqayyo baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja isiniif dhabeen miti yaada keessan fudhachuu dideetanii miti garuummoo jechuudha nama tokko yoo namni tokko si raggaxee zim jettee raggaxamte immoo dhaltuu namaan jetti namni tokko dhaltuu akka dhaltuu wayii sodaatti albaatu akka altuutti onneen qabdu namaan jedha ani immoo egaa akkuma beektan maqaan altuu haa taatu malee onneen kiyya immoo altuu miti jechuudha akkana kanatti na godhanaan yoo namni dubbii natti kaase garuu dura baay'ee nama kabaja jechuudha kanaafuu inna amma maaltu si gammachiise as nutti baateree hin jettan immoo nama deebisuu ani sodaadheef deebii akka kanaa deebisuu isaaniittani gammade maa namni nama walitti bu'utti gammadda ati sheexana waaqessitamoo sheexana deeggartamoo akkamitti waan kana gootaa yoo jettan immoo yaa'u baqa nan deeggaraan gara baasuttaa baasu samiilanaa deeggaruu kooti yaa'u yoo isheen immoo deebitee abee akka nama tokkotti hojjettee jirta garuu immoo ufeesi arrabseen jira arrabisheen arrabsite waan baay'eedha bara ani isinitti hin baasne malee isinitti hin babbaafne malee jechuudha kanaaf yoo isheen dhiifamaa naan jette immoo okay ani viidiyoo kanallee naanaa qaafii jechuudha viidiyoolee engadda hojjedhellee viidiyoon amma hojjechaa jirullee xirrixxi godhee of jalaa haqee sabboontuu koo diina koo amajaajii koo jedhee akkasitti araaramna jechuudha wal loluu dhiisna jechuudha wal jaalanna jechuudha malee waliin lolluu isin garuu naa ulfaadha dhugaa waaqa isinan jaaladha isinin kabaja uummata qaalii uummata jaalala gandaan sabaan otuu waliin qoodiin baay'ee tokko isin jaaladha jechuudha ija jaalalaanan isin jaaladha onneen kiyyallee baay'ee isin jaalatti kanaafiyyuu wanti tokko immoo bakka chaalenjii maleen ta'u waan ta'eef yoo namni tokko har'a si tuqe yoo ati cal jette har'a yoo andaara si tuqan bordhuma sitti galu waan ta'eef kanaaf gara sitti ofirraa deebisuudha naa ulfaadha galatoomaa isiniin jedha turtii biraa walitti deebina